cinaachi koo yommuu lafa ga'u waan rafuun se'a narrafee firrafne jechuufis ciisa koorran jira maqumaa fanciisa malarrafaa miti gaaffii deebii dhabdeet na keessa marmarti mee akkamiin ta'a waanan ta'u si dhabee rafee bulu yaadusi yaada koon dadhabee eenyu gadi kanatu na aarsa maafan aaruu dida aan ergamuu malee ergachuun dadhabe kanaaf rafuu dida eenyu gadi kanatu na aarsa maafan aaruu dida aan ergamuu malee ergachuun dadhabe kanaaf rafuu dida garaan koo rakkattee rakkina faarsiti abjuu hiika dhabdeef godhumaa rakkatti egaa amma yoomiitti gadadoo ni jiraatti garaan koo rakkatti rakkina faarsiti abjuu hiika dhabdeef godhumaa rakkatti egaa amma yoomiitti gadadoo ni jiraatti cinaachi koo yommuu lafa ga'u waan rafuun se'a narrafee firrafne jechuufis ciisa koorran jira maqumaa fanciisa malarrafaa miti gaaffii deebii dhabdeet na keessa marmarti mee akkamiin ta'a waanan ta'u si dhabee rafee bulu yaadusi yaada koon dadhabee innaa guddaa caale guddaatu xinnaate ankanaafan aadaa dubbii saana dhibee deebii saafan dhabee kanaaf rafuu dida
Innaat guddaa erge guddaatu ergame ankanaafan aadaa dubbii sana dhibe deebii isaafan dhabe kanaaf rafuu diida. Namu abarsa wanta naaf hin galle irraanu dide maaf jala ilaale otuma saaf galu maaliif keessan galle kennamu abarsa wanta naaf hin galle irraanu dide maaf jala ilaale otuma saaf galu maaliif keessan galle